እና deeman amma jiru sunuu iyyuu garri deeman tokko hin jiru bar biyya kanatti baqataa waggaa 13 biyya kana keessa taa'ee bakka takka bakki si geessu hin jiru nageessi yoo jetteen kaayiroo bakka takka si geessan asii achi si geessan maali haymanant mooti maali hadara mooti yamanii maali jedhanii achi si geessan qixxaa tokko Okay, nu va bene. Kota sena yoka. Grand maal laata uzu billahi surreedha bar Mate. Mate kade na nyaate. Mate. wallahi seentee dhungattee wal tarabbi si baase wallahi dhungattee wal tarabbi si baase bar anu sodaadha jalaachi jedhe Harga di kot. Sen kotu. Okay, ayo du febena. maasha Ya ya, right. sugar maatii wayii galchu Sorry? waa galfate Oh ya, sini mo isa eno okay. yoo ta'e jedhaarti maal okeedha Mr. Abba Kamalia. Milki. Kosen. Abdel. inde naannoo takka galtanii Urmin olla tokko. okay Waan ufi. wayyee maraataa koo I love you si jetta I love you si jetta ati faata jedhi Ila waan hati faate sinjet. I love you lubu kiya sinjet. I love you too sinjet. bar wannoodha bar astamaarii kooti bar waa hunda irratti sappoorti dha godha Itu ringo la pre balbalaki. waan Ayo. fi grande mall shiisha ma harkisu mukuma tokko katto adii aramni tumtu san ismu san tumu achumatti guyyaa mara achumatti qalanii leebar ta wanno Shisha kan balleessani shisha aramni dhorgitu itti gayyaateen dhorgitu biyya warri araba. achitti halaala ba biyya kanatti Wallahi. aadaaf turizimiidha yoo ati ni tuutiin faaradha yoo achitti akkasii bara ana nama faaraa naan jedhanii bariin qaba miti shiisha harkisu wala faaraa faaradha achitti laali ka odaa sitti ma ka asli fa seenaa dhugaa siimaan ana asli wanti waa laaluu deemna beekte giraand moolii waa uffata raapparaa kun achi jira beekte yeroo takka akka raappii kan godhe achi jedhu deemne beekte raappara mataa eegasii baajaaj irraa karratti buuta irraa buune beekte tokko dhufee wayita asii abdii muktaar kabalu asliin hagana dheeratu kun bijaamaa qabatee hin fi Maales na rin kawan pre braga dhabde atto gitna arabni kon kan. bakka san daqiiqaa takka keessatti kan araara si qabuu fi kan si qalu waliin beekta biyyoo arabni gawwaadha bar nama tokko wallottee tokko siin lolu bar dhaabatee haadha yaamee haati fira yaamtee dhufti yar waan akkasii hin jiru. Wallahi. wallahi akka jedha amma laali gaafa mucaan keenya as keessatti du'e san jalqaba maal godhan jedhanii adda namichatu iyyuu bakka laangannoon beektaa miti mana laangannoo san achitti yaada laangannoon shiisha ala kaayee jira jedhan shiisha ibidda shiisha ala kaayee ada ibidda san baajaaji itti buusee bira kute namichi mana san itti lallabee arrabse achi as deebi'ee wali bubbu'anii akkamiin jisitaati qaramaa ala keettee minaa waan akkas akkasii wali bubbu'anii wal arrabsanii wal darbanii ijoolleen keenya itti yaatee namicha kute namichi kute haadhaaf obboleetti qabatee dhufe ta dhufe haadhaaf obboleettiin akkanuma godhataa dhufan achumaan balaan gad dhaabate duubaan namni soddomni ilaale gadin bara mucaa hagatti matana keessatti bar haadha qabuudhaaf mucaan kabirooti bar lafichu akkuma namichi deeme dhaqeetiin kaaffee san taa'e mucaan amma armii ta'e kun achumaan maal godhanii hagatti masan keessatti mucaan lafa uluttaaleetiin haadha qabesi galee haati mucaa laaltee fi gartuu haadha qabee achi deebise tanuma akkumatti dubartii harkaan qabdaadhaaf uummata keessaa wulliqi jedhee itti galchee laalfaa mucaan achi gombifame jechuudha. Wallahi. Of course Mata ummata ka bal'aa wori ho'iti ada. ajjeesanii barda gurbaayyuu bardos mana keessa bawwaba keessa ol darbaniitiin booda lamoo erga lolli qabbanaa'ee gad darbanii bara ofuma ofiitti deebanii. Ibanne.
bar nama tokko wal loltee osoo tokko wal injifattee homaa miti. Tokko wal loltee innaan silaalee dhaqee haadha yaama yookiin shamara wahii yaama isaantu fira fidee dhufa. Kulantu fidduudha achitti. Kana dubartii tokko wannoodha. Ati dubartii sanii waa dubbattee kennaan achirratti bakka akkanatti buqqeessi galchee mullaacii jala kana kaatanii deemanii bara kun as jala kaatanii deemanii akkana godhee bakka gizee sibiin tan argitu. Dhiiguma si keessa yaa argita malee gizee biiftan tan argitu. No, maashaallah isin amma bareeda jirtanii yoo namni baay'eedha maali. Nu bar yeroo san bakka qananiisaadha bar. Yoo nu qaban halkaniin fiina jira. Qabaka. Akkuma buttuun galtanitti akkuma dheessitanitti kaamaraatoonii. Ammallee maal kun homaa baajaajii ijoollee kennaa barkama bii sharaa kama biin tan argita barkama ijoolleen guyyamarraa baajaajii tana tol guyyamarraa kabalaman guyyamarraa darbaman guyyamarraa ammallee akkasuma. Ati nimmaan dheeraan kunillee hin dheessaa? Eenyu? Namni dheeraa yeroo tarkaanfatu. Namni dheessanii maali beektaa odaa laali akkama yeroo tokko walitti tokko sanii homa wal goota sii galee. Tokko sun afooshaa. Achirra sidduudu hedduu jechuudha. Afooshaa qaba sii galee. Afooshaan tuni takkittiin isii lafatti naftu. Si tokkicha tokkodhaaf namni 30 bayaa bara. Ajaa'iba labbi. Namni 30. Ati kanaa walitti haasofta akka duubaa si jireen argitu ka duubaa wannoo sitti naqeen argitu. Odaa bari si jireen argitu. bakka suuqa jaawaa jedhamu tokko jira beekte. Tapha gaafa kubbaa wannoon qabu. Ijiptii fi warri Ijiptii Itoophiyaan. qabu bakka biraa deeggaruu hin dandeettu beekte isuma deeggaruu qabda. Yoo bakka biraa deeggartee ayyite hin duuta beekte sin dhiisanii si tumanii. Wallaa billaa. Andee gaafii hin qabu kaatiin. Rabbi na kaaseetiin namicha biyya kanaan beektaa miti inni Real Madridin keessa taphatamu eessa na fakkaate Arsenaalii walitti qabdi sii galee achumatti maal godhe sitti fakkaate aniif masin Arsenaaliin deeggarraa miti yoo achi Arsenaal qorii galchite nu asii walitti haallu os jedhan ilaal lubbuun tun dhuftee yooma burcuqoon tun mataa keenyarra cabe isaan namicha san ni jaalatan du'anii. Bakkuma inni taphatutti achuma isa deeggaran. Wannoo masala. Moosaalaa. Moosaalaa. Yooma. Naannoo isaaniiti. Waaqa isaaniiti. Itti amananii. Yooma burcuqoon tun mataarra nu cabdi yooma muka shishaa kana mataarra nu falatan osoo jedhu. Aniin tiyya laal suutaan achi bahe. Suutaan. Yaa rabbi nama. Jechuun bakkuma akkas akkasiisan sodaadha sii galee bakkuma dhugaatii fi manuma kuwaasiititti akkas taatee sodaadhaan alatti duute naan Ambari seenaa babbaa hedduu qaba bara osoo matsaaf barreessuu hin danda'a. Ka reedii fa'aa aslii fa'aa wajjin ta'e. Amma reedii suuqa ja'aan beektamii bakka timaatima gurguran kana. Bari san jala bo'annu jira wal kiftatii wayii qaba bara jalaan ka timaatima gubbaa gurguran dooniyaa wayii erga gaddeebisanii jiranii. Dooniyaa hantuutu jala galtu san. Reading gaafa tokko namaa walalee namtichi asii haadha yaamee jennaan dooniyaa san jala Vale. Abdallah Salim. Ante hara ya bete biyya kana. Reefu ji'a shammu akkas gaa. Akkoon tiyanarraa duudeetiin gadda ta'a asii galee na bira jirani. Abdii Muktaarii, Aslii, Reedii, ammallee Abdallaa, Tamaamii. Nama hedduun taa'an na marsanii akkana taa'an haati seenaa illee jirti. Mana Reedii, mana haadha seenaa jira. Mana haadha seenaa jira na fakkaate. Mana haadha seenaa jirti. Mana haadha seenaa jedhee mana Aslii jedhe. Aganumatti maan na gaafattaree laan rabbi sitti hin fidini. Jidduu san keessa beektaa jaarsaa jaartii wal dhaban achumatti. Yoo wal dhaban nama isiin mana gafiidde yennaan innillee faana uttaalee faana fiige. Isiin bakka biroo Oromoodha isii bakka biroo dhaquu fiigartu faana fiige isii baajaajii seentu harkaan qabe gizee harkaan qabe oo jettee iyyite. Yoo isin iyyitee keenyatti achumaan lafamaatti yaate ka jedhattiin dubartii akkana ajjeesaarta lafumaa. Taayitti yaatee keenyatti mala maaltu si ga'e niitiitii yaaqee itti dubbate kenna kun illee gubbaa. Niitiitii yaa maaltu si ga'e jedhee. Maaltu si ga'e jettu mahaa daraawoo inni lafa akkana ol fudhateetiin sibiila kana mataa isaa gubbaan ga'e mucaan jalaa akkana jedhee Abdalla ammoo jechuudha akkana dhaabataa jiru kun akkanatti garagale sii galee. Itti goonaan mismaarii qaba. Fuuluu keessa galitee keessaa fincaasise ka Abdallaa. Eebanni. Aan dhiiga akkasii hin argine laali gurraacha shaashii xiyya fakkaatu kun mucaa kana keessa buk keessa mucaa.
Mucaan akkasuma Stress والله يا ده already. mucaan akkasuma lafa gadi kufe siin jedha akkanuma laal sammumaan akkana lafa gallite. Achi ijoolleen danna Abdii Muktaarii fi Tamaami akkana hidhatanii mana jalaan laalanii ka'aniituma laal. Wallahi kana garuu dhugaa itti sii masakkara. Abdiin ila very smart. Abdiin araadaadha oda yeroo baay'ee yoo namni wakabaa wahii kaasu ittiin dhaqu Inni achi inni dhaabatee laala. fagoo dhaabatee Biyya laala. kana keessaa namni qaamni isaa mullaajii uummata biyya kanaatiin hin tuqamne Abdii bichaa argaa. Abdii bataam araadaadha siin jedha. Gaafa bar waliin waa nyaannee qabamni waa nyaannee beektaa? Ofumaa nyaattee kafalnuun jedhan. Bar dhufanii affeeramu ofumaa nyaatu dhufanii anaaf isaa nyaatu kafalanuun jedhan. Bar kan beenu nullee arabii fakana beektaa? Bitaa mirga kara oofan irraa hin beenu teenna beektaa? Birrii nutti agarsiisa kafalanuun jedhan. Abdiidha beektaa? Ani kafalu jennaaniin bannaa saliim nutumtee illee tumuu hin dandeenyu. Kafalanuun jedhi kafallee achii baane si galee. He is very smart wannoota wayii isaa laallata. Alhamdulillah ka aninti yamma achi haati ennu torkise galeen beektaa? Haadha seenaati, haadha firooti fi Jamila tata harkisee galeen Abdallaan bakka jigeessan. Kutte taa wala ijoolleen kutanii barfii gichaarran kutanii jiran hundi isaaniitu waan safara kanatti dhaabatan natti fakkaatu. Abdallaan kiyya teessoo gubbaa taa'eeti akkana godhata kun akka teessoo gubbaa taa'ee dhiirri keessaa gayyaa sammuun tun qillifte. Akka godhanii kaanii buna harkaan dhabanii kun bunaaf shaayii biyya kanatti aadaadha. Buna aadaa buna bishaan hin jiisee bakka dhiirri keessaa fincaanu san keessa cufe deebisee namichi ufuma. Laal kaan ufuma kuffisee ka'ee ufuma cafaqee ka'ee ufuma deebisee buna jiisee bunaan cufe sammuu mucaa addaan qabee. Amma sun amma suusii bunaa qabee jiru namtichi. Suusii bunaa godhatee jiru kadhaame sun. Achi dhiirri kun maal ta'e fakkaate garaa keessa gaddachee ka'ee indagana deebisee mucaan dhiiga haqise indagana bifa haara'e. Ambakka du'ee ka'ee deebi'e wallahi du'ee ka'ee deebi'e Abdalla du'ee dhabee bar anta gaafas kaayiroo jibbe. Tagaafas kaayiroo jibbe. Guyyaa tokko ana Hamza reediidha asliidha osoo nama sadii hin deemnu duuba kanaan dhufee suuqa jaawaa keessatti laal namichi kun laal caffaqina godhee ka'ee akkanumatti laal akkanuma naqabee ka'ee nageeffateetumaan kutee. Ati maal si dhugaan? Eessa sidhaye. Duuba nama dhooti. Duuba kana faa nama Duuba dhooti. kana dhufee laal kaa'e kaffina godhee ka'ee akkanuma jedhee ka'ee rifattee ka'eetumaani. Ijoollee dibira jirtu. Ijoollee dhiiraatii waliin jiraa mitiiree. Ijoolleen dhiiraan dubbattu. Hindee? Anama ayyoo an dubbadde hin cadhisu reediini Hamzaan hin cadhisu bakka ijoolleen tunniin hin cadhisan sii galee anamma ijoollee tana isaa miti ka jedhuuni hudduudhaaf lubbu maaliin tirfiidha jedhe soddaan afaanatti diyyaan laale jedhatumaan maasi godhe naan jedhan maasi godhe si tuqe maasi godhe naan jedhan laalaa uumaa nam godhe natti riiqannan natti bu'ee kute hin jedheen jazbaa kanatti jalaa jedhu manni jazbaadha naan jedhe reediin xum jedhalee akka waan an goone kanatti xum. Ay, an ijoolleedhaaf sodaadde kaan ijoollee. Wallahi baga akkas goote malee intumti ijoollee ajjeesti hin dhiistu. Bari si tuttee kaatee achirratti ijoolleen dubbatte ammoo ijoollee qaltisii galee ijoollee tuttuquudhaaf jecha si tuttuqan. Saniin jecha anomaan ta'u birraa shajjara qalchiisa jedhee jedhise. Boona ammas jala reefu kan agartee boona. Boona yaa. Karaa amata lamaa waliin galle beekte. Haaroo dhufe. Haaraa dhufee mucattii takka arge mucattii haaraa baati beekte. Iskuulaa dhufna nu lamaanuu. Karoonnoo kanatti barannee dhufna laanguweejii beekte. Wayita dhufnu bakka akka biyyatti fakkaachuun oolu lakkafuu barbaade. Waa jedheenii beekte. Arabii illee hin beeku arabii biyya dhageessaa waa jedheen na fakkaata. Hiika biraa qabaachuun oolu. Achi mucattiin wayitti himatte. Namtichi kun dhufee mucama kana ciu godhee surree wannoo qaba beekte kana maxxanu tokko godhate jiinsii. Duuba kanaan akkanatti irratti mummuree jechuu fireechaa isaa qaamni isaa duubaan osoo mul'atu akkasuma ibsaa mana galee. Haaratti diqqaa ijoollee kenna waan isaan keessummeessanii biyya kana ta'an. Kaleen har'a ta'e kun har'a Kaanaadaa jira beekta. Garaa na nyaata yoo akkas taate hundaa'e. Tokko barbar surree irra dhoosanii surree irra baafatanii jechuudha dubartoonni baajaajii waliin fuutee ododdoo galchite. Achitti surree irraa baafatanii paantii inni qabu kan irra dhoosanii bar
keeppii qaba keeppii ofitti akkana keeppii ofitti kaayee akkana dangalee wallahi billahi Kaayiroo keessa laayifii baay'ee jira wallahi. Baxxaan bareeda beektaa. barbaadan jechuudha surree isaarraa. Ana amma ani beekta karaa Shaarun Nuraddiin jedhamtu gala isiin I think hin beeti. Karaa Shaarun Nuraddiin san galaa beete. Suuqa jaawaa dhufee galgala asliifaa bira turee gale. Wayita deemu nama jaha motorba galgala teettee dhuyidii beete. Ta'aal naan jette. Dhimma dhaqi nama nagahaati. Wayita dhaqu assalaamu alaikum jedheen sheeka ta'e. Wa alaikum assalaam naan jette. Maqaa na gaafatti maqaa itti hime ergasii ilaaltee kiisii akka na qaqqabattee bar moobaayila isa kaa'e beekta wallaahi billaa paantii kiyya keessa kaa'e sila kiisii kaadhee fudhatte of course wallaahi indee in fudhattee yoo hajaan qabu saniyyuu asiin haa ergitee siistariin galee dan na laalanii maqaa na gaafattee maqaa itti himee assalaamu alaikum an jedhee santu inta muslim naan jette bar osoo an assalaamu alaikum jedhuun ati muslimaa naan jette. Ergasii wannoon naan jette muslima ta'uu na beekuudhaaf qara inaan jette. Dhaabattee dubriyee walla dhaabattee qara'ee eegasii deemnaan jettee deeme akkasitti ummata wannooti ummata ajaa'ibaati beekte. So bareeda garuu laayifii bareeda. ani bareeda rabbiitiin. osoo biyya kuweetitti achitti kun irra caalaa isaantu aangoo qaba beektee uummanni biyya kana bakka kamittuu aangoo gurguddaa qaban. Gaafa biyya kana bayan mana yaalaa keessa isaan argitaa mana barumsaa keessa isaan argitaa bakka jechuun sammuun isaanii akkuma wannooti bakka wanti isaan hin hojjenne hin jiru wanni isaan gahee hin qabne yookaan ammoo hojiin isaan hin dandeenye hin jiru achumattuu ilaalee sila uummanummaan kun uummata akkamiiti jedhu rabbi fuudhee qixxee nan laabu waan ammoo. Ani dogongoree agammaa addunyaa kanarratti dogongoree itti gaabbuuf itti gaddu yoo jiraate itti gaabbuuf itti gaddu yoo jiraate biyya kana dhaabachuu bicha. Sasa waan biraa addunyaa kanarra na gaddisiisu hin qabu. Mallaqa hojjedhee dhabeetti hin gaddu jireenya kiyya kaballeesse kaafixee dhufeetti hin gaddu bakka nama jaaladhee dhabeetti hin gaddu wanni itti gaddu yoo jiraate biyya kana dhaabachuu qofa. Odaa asumaanuu waasitti taa'imu hin jiru dhaabannaas. Si hamachuufi si hamachuufi odaa irratti bar. Kun beera akkana beera yana jala bara kuusu bilaa laakosa guuree wanni as keessa gatteettee fincaantotuun hundi niitii isaatiin. Odaa moo? Bakka qoy misterootaati keessan haasofina. Akkasii miti akkas taanee keessan haasofina qoy. Boodaan dhufa yookiin wal agarraayi. Na nyaata jira. Bakka ifa biyya galcheetiin bare gisee inni asiitti galu isiin kan biraa jala jirti. Sanii biyya galee deebi'e. Taaziyaa taa'u deebi'e. Intaloonni beeka beektee aniin. Inni asii biyya galchine walii galanii biyya galchee jedhanii dhufaa deemi jedheeni. Likki asii ka'ee inni gara biyyaatti galeetiin jedhu isiin ammoo kan biraa jala jirti. Ani bar wayitama inni deebu mucaan gugurraachee deebi'e. Kana diyaaspoora hedduutu akkasii kasaaree bara. Dhugaa wallahi diyaaspoora. Anillee inshallah amma waggaa dhuftu fuudhu deema akkam jettare? Ati gara UK kana deddeebite gara UK kana shakkaan. Waa malee gara UK kana deddeebi'aa jirtu. Wallahi UK bar faamilii baay'ee jira barachi. Baay'ee faamilii baay'ee qaba. Waa faamilii bicha abiti kun UK kanatti deddeebise lama. Ijoollee abbeera jira, obboleeyyan kiyyatu jira, ijoollee esumaatu jira. Amiti obboleeyyanii fi abbeerota taate biyyattuu dhiibnee biraa baana yoom nannee ilaalaa jirra kun waggaamee erga biyyaa baaneeti hin jenne. Biyyaa fi achi tokkoo miti ka. Biyya keessattuyyuu asiif asittuyyuu eenyu dhaqee ilaalaa. Sunillee hin ta'a garuu an akkasitti miti ka. Ani kaayiroo osoo wannoo osoo hin ta'in UK osoo hin ta'in dhugumatti bonnoodha. I think biyyaa. Amani Salim UK keessaa waa qabda. Wallahi UK keessaa waa qabda. Akkanaa ni miti namni waa arraabee argu malee hin deddeebi'u. No, of course ani faamilii baay'ee jiraachi waa qabaachuummaa faamilii baay'ee qaba galee.